Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya torbii magaalaa Bishooftuutti qabannee isiniif dhiyaannirraa akka barattan akka itti bashannantan abdii guutuu qabna. Akkasumallee har'a magaalaa Bishooftuutti qophii addaa qophii biraadhaanii qopheeffannee daandii gubbaarra deemnee namoota gaafachuuf dhiyaannirraa hanga qophii keenya dhumaatti nu waliin tura. Akkasumallee YouTube keenya subscribe gochuu hin dagatina. Qophii keenyallee share waliif godhaa jenna. An qopheessuudhaani Habaaboo Yoosef gama gummaa kaameraan dabalaa tolasaa isin waliin turra. Hanga qophii keenya dhumaatti nu wajjin tura. Maqaa keessa walaabar Shawaayyeen jedhama. Nabeet Milkii Warquu. Maqaan kiyya Gadaa Gabreen jedhama. Magarsaa naan jedhanii. Gammadaa naan jedhanaallee. Tamasgeen jedhama. Gaaffii koo jalqabaadhaani hardaa jilaa jechuun maal jechuudha? iddoo itti Oromoon itti mari'atu. Jechuun maal jechuudha? Iddootti marsaan gadaa walirraa fudhatamu yookiin warri seera abbaa gadaa wantoota akkasii yoo iddootti hayyuun marii gaggeessudha. Hardaa jilaa jechuun maal jechuudha? Yaali hardaa jilaa. Oromoo yeroo dha'uun dhageessanii hardaa jilaa. Gisee dubartii fuudhamtuu wayiitti fakkaatan garuu. Waan akkaateetti wayiitti ilaala. Biyyaan dubartiiti. Gaaffii koo jalqabaadhaani hardaa jilaa jechuun maal jechuudha? Hardaa jilaa jechuun bakka gaaddisa Oromoon itti ol ga'ee maree mari'atu jechuudha. Bakka maal? Bakka abbootiin gadaatti ol ga'anii maree mari'atan jechuudha. Sayyuu jechuun maal jechuudha? Sayyuu. Sayyuu. Beeku sayyuu. Masaanuu. Sayyuu jechuun walumaa gala. Sayyuun niitii kara dubartiitti deema garuu. Maatii keessaa. Sayyuu walitti kan jedhan lakkin beeku narraa dabru. Sayyuu. Haadha manaa obboleessa kiyyaa ta'uu dandeessu. Yeroo baay'ee haadha manaa tiyyaa fi haati manaa obboleessa kiyyaa sayyuu walitti akkasumatti fakkaata osoo fuudhee. Gaaffii koo lammaffaadhaani sayyuu jechuun maal jechuudha? Sayyuu. Maatii keessatti yeroo sayyuu jedhan hin dhageessanii? Dura bu'aataa. Maatii keessatti ittiin waamama yeroo baay'ee. Abbaa manaa Abbaa manaa. Sayyuu jechuun maal jechuudha? Sayyuu jechuun sayyuu jechuun maatiin kan ittiin ol waamu keessaati. Sayyuu. Gaaffii koo lammaffaadhaani sayyuu jechuun maal jechuudha? Sayyuu jechuun obboleettii fakkeenyaaf osoo amma oduna fuudhe tokkoof obboleettii mucaa saniitti kan sayyuu jedhamti. Sayyuu jedhamti jechuudha. Obboleettii abbaa warraati jechuudha. Obboleettii abbaa manaa. Sayyuu jechuun maal jechuudha? Sayyuu jechuun obboleettii abbaa manaa jechuudha. Obboleettii abbaa manaa. Tole. Gottaanuudhaani namni FB Facebookiin fayyadamtu? Namni Facebookii kalaqee eenyu jedhama? Ani kiyyaanuma kalaqe. Namni
kalaqee kun eenyu jedhama? Araan beekwaan. Namni FB kalaqee eenyu jedhama? Namni FB fayyadamta? Na fayyadama garuu Namni FB kalaqee eenyudha? filannoon angootu. Namoota addunyaa kanaa baay'een Facebook isa fayyadamanii fi namni FB kalaqee eenyu jedhama? Osoo filannoon angootu nan beeka garuu asuma keessan jirti baasan nan. Akkasumatti namni yeroo jalqabaaf FB kalaqee eenyu jedhama maqaan isaa? Facebookii jechuudha. Feesbuukii. Maqaan isaa intana. Facebookii kalaqee eenyu jedhama? Facebookiin fayyadamtu? Fayyadamne. Namni Facebookii kalaqee eenyudha maqaan isaa? Fayyisa. Oromoodha namni Facebookii kalaqee. Yaala. Bade Gaaffii kottaanuudhaani namni FB kalaqee maqaan isaa eenyu jedhama? FB'n fayyadamtu? FB mana fayyadama garuu. Namni kalaqee eenyu jedhama? Yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaa irratti naasa'ama. Maarkiidha jedhi uumasaa? Luuter? Tole gaaffii kottaanuudhaani biyyoota Afrikaa keessaatii qubee haadhaan biyyooti ka'anii sadii natti himaa. Afrikaa. Afrikaa keessaa biyyoota qubee haadhaan ka'an. Ishii gaafa irraa ka'umse. Addis Ababa. Afrikaa keessaa. Akkaan hin beeku. Aramaayaa. Biyyoota Afrikaa miti biyyoota Itoophiyaa keessaati malee. Nu kan Itoophiyaa malee kan Afrikaan beeku. Awustiraaliyaa. Awurooppaadha. Ardii Afrikaa keessatti argamtu keessaa qubee haadhaan kan ka'an. Antaarktika. Biyyoota Afrikaa keessaa qubee haadhaan kan ka'an sadii naawaan. Biyyoota Afrikaa keessaa qubee haadhaan kan ka'anii sadii naawaan. Biyyoota Afrikaa keessa. Qubee haadhaan kan ka'an biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa. Qubee haadha. Eertiraa. Biyyoota Afrikaa keessaa qubee haadhaan kan ka'an. Afrikaa. Afrikaa keessa Afrikaan biyyoota ishee qabdu keessaa qubee haadhaan biyyoota ka'an. Ameerikaa. Biyyoota Afrikaa keessaa qubee haadhaan kan ka'an biyyoota sadii naawaamaa. Qubee haadhaan biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa. Aljeeriyaa. Afrikaa kibbaa. Tole, irshi kan biraa noo. Afrikaa kaabaa ittiin dabaluu. Biyyoota Afrikaa keessaa qubee haadhaan ka'anii sadii naawaan. Afrikaa kibbaa. Afrikaa kibbaa ishee. Angoolaa. Ishee. Aljeeriyaa. Ishee. Ngawre. Tole ishee gaaffii kottaanuudhaani utuu jaalalleen kee yookaan nama biraa wajjin cheat godhu yoo argite maal gootaa dhiifama gootaa fi jaalalleen keetu inni nama biraa wajjin cheat godhu yoo argite dhiifama gootaa fi maal gootamu? Reen ulfaata kun. Oduma jechuun osuma nan argu akkas godhee akkamitti dhiifama godhaaf. Nannisaa. Isuma dhiistaa? Haa ta'u. Nan gorsaan.
Waan akkana lammaffaatti hin deebiin jedheen gorsa. Itti gorsite. Utuu hiriyyaan kee yookaan jaalalleen kee nama biraa wajjin chiit gootu yoo argite maal gootaa yookaan dhiifaman gootaafi? Yaa'u namni dogoggoruun ni waan ta'e nan godha. Dhiifama gootaa? Waan gootu hin qabdu. Badii ishis irraa deebitee beektee deebiti taana dhiifama nan godha. Utuu hiriyyaan kee yookaan jaalalleen kee nama biraa wajjin chiit gootu yoo argite maal goota dhiifama gootaafi? Maal goota? Yaa'u maaliifin nan jaalanne waan ta'eef wantan godhu qabu waan ta'eef kanaafuu nan dhiisaaf. Yoo waan fedhete yoo nama dhiistaaf jechuudha. Yaa'u ishiitu filate waan ta'eef filannoo ishii wantan godhu qabu waan. Utuu jaalalleen kee nama biraa faana chiit gootu yoo argite maal gootaa dhiifama gootaafi? Yaa'u jaalala irratti gaa jechuun nama biraa faana argee jennaama. Jalqaba orienteeshiniin alaadhaaf garuu wanta akkasii akka hin goonee fi sanaan booddee yoon irratti arge hangaraa dhiifama akkasii qabu. Sa'aatii sanatti yoo argite yoo? Sa'aatii sanatti jaalala irratti bakka sana ga'u waan oolanitti nama sanaa hojii walitti bu'uuni. Maal gootadha? Nama ishee faana badiin satteeti moo maal? Badiin isa otoo hin taane isheedha garuu yeroo sanaaf miira aarii keessa waan hin jiruuf jechuun nama sana nan dhiisa yaadu jechuudha. Kanaafuu nama sana wajjin odoltaa jechuudha. Dhiifaman gootuufi? Eenyuuf isheef tasuma dhiifaman godha. Utuu jaalalleen kee yookaan jaalalleen keessanii nama biraa wajjin chiit gootu yoo argitan maal gootu dhiifaman gootuufi? Hin goofani garuu. Maal goota? Ishiiman dhiisa malee. Waan tokko hin gootu hin dhiistaan. Oomaan gootu hin dhiista jechuudha. Nan dhiisa. Gaaffii kodhumaadhaani sirba tokkoon sin dhaggeeffachiisa. Sirbi kuni maqaan isaa eenyu jedhama. Sirba kana natti himtu jechuudha maqaa isaa. Dhaggeeffadhaa. Dhageessanii? Eenyu jedhama sirbi kun? Sirba afaan Oromoo beektan keessaa tokko naa jedha. Kan beektan kamiyyuu haa ta'u. Hunda dandeessu. Sirba caalu? Tole jira. Isaanuu nu horsiisanii akkan sirraa cituuf yaadanii maal godheenaan sirraa citaa maal godheenaan sirraa citaa si fudheenaan bookolita. Gaaffii kodhumaadhaani sirba tokkoon si dhaggeeffachiisa. Sirbi kun eenyudha? Maqaa isaa natti himtaa jechuudha. Wannu deh, bisa. Yan. Habis itu kepada mana tu? Maju. Beektu keessaa tokko nu jedhi. Kan beektu keessa? Sirba afaan Oromoo beektu keessa. Sagalee. Rakkoon walaloo isaas nu jedhe yoo barbaade. Kana caalu sin jedhu. Tolesh kana. Aanutu manen sitti ma jedhu. Kan ormaa taate maal godhu. Arraa boritu kana fidee. Garaan koommoo si malee. Kunoo arras ammas na didee. Eenyu teenyu gadi. Kanatu na aarsa. Mafanaaru didaa. Ani ergamuu malee. Ergachuu dadhabe. Kanaaf rafuu didaa. Garaan koo rakkatte. Rakkina faarsitee. Gaaffiin deebii dhabdeet. Ofuma kattee. Egaa gayyoomitti gadadaan jiraate galatu. Waan nu wajjin turteef guddaa galatamu. Gaaffii kodhumaadhaani sirba tokkoon sii banaa. Sirbi kuni maqaan isaa eenyudha natti hin taane. Dhaggeeffattee jechuudha.
Sirbituun kun eenyu? Zawuduuti. Eh? Zawuduuti. Tole sirba afaan Oromoo beektu keessaati tokko nu jedhe. Sirba afaan Oromoo beeku. Beektu keessaa. Saaphoontu Oromoo jaalaleetoo fayyaa. Ammas hin argini naaf ta'i nagayaa. Dhaggeeffachiisa sirbi kuni eenyu jedhamaan maqaa isaa natti himtaa jechuudha. Abbabaabbash. Antaalee bishaanaroo qilleensa tuqaachisaa. Antaalee bishaanaroo qilleensa tuqaachisaa. Siif jedhee manaa bahee bineensa of nyaachisaa. Waan wajjin turtee guddaa galatoo. Kabajamtoota keenya qophii keenya har'aa keessatti akka isinitti tolee akka itti bu'aaraa turtanii abdii guutuu qabna. Gama summaanii deebisuudhaaf isiniif dhiyaadheera. Gaaffii koo har'aa keessatti gaaffii jalqabaadhaani Ardaa Jilaa jechuun maal jechuudha jedhee gaafadheen ture. Oromoo biratti maqaa beekamaadha. Ardaa Jilaa jechuun bakka itti wal ga'uudhaan dhimmi uummataa mari'atamu Ardaa Jilaa jedhama. Oromoon illee kan inni itti fayyadamu aadaa guddaadha jechuudha kun. Gaaffii koo lammaffaadhaan sayyuu jechuun maal jechuudha jedhee gaafadheen ture. Sayyuu jechuun obboleettii abbaa manaati. Akkasuma sayyuu jedhama jechuudha. Gaaffii koo itti aanuudhaan namni FB kalaqee eenyu jedhamadhee namoota baay'ee gaafadheen ture. Namooti baay'een fayyadamu malee deebisuuf carraan arganne ture. Mark Zuckerbergidha. Namni kun nama FB kalaqee gahee guddaa taphate miidiyaa hawaasaa keessaa nama tokkodha. Gaaffii koo itti aanuudhaan biyyoota Afrikaa keessaati biyyoota qubee haadhaan ka'anii sadiinatti maadheen ture. Innis Angoolaa, Aljeeriyaa, Afrikaa kibbaadha. Isaan kun biyyoota qubee haadhaan ka'an keessaati sadan jiran keessaa tokkodha jechuudha. Gaaffii koo itti aanuudhaan utuu jaalalleen kee nama biraa faana chiis gootu yoo argite maal goota jedhee gaafadheen ture. Akkuma isin argitanii namooti baay'ee waan baay'echaa turanii kan dhiifaman godhaaf jedhullee jira, kan dhiifaman godhuufillee jedhu jira. Isinillee kanarraati akka barattanii abdii guutuun qaba jedhee yaada. Akkasuma gaaffii koo dhumaadhaan sirba tokko dhaggeeffachiise. Sirbi kun eenyudha jedheen gaafadheen ture. Sirbi kun Abbabee Bashuudha. Sa'aatii kana miidiyaa hawaasaa irratti nama baay'ee sirbisaa dhaggeeffatamu. Baroota 90 keessa sirba ba'e yommuu ta'u, namooti baay'een sa'aatii kana akka haaraa godhanii itti fayyadamaa jiranii. Qophiin keenya har'aaf qopheeffannee magaalaa Bishootuutti kana fakkaata ture. Har'a qophii keenya kana qopheessuudhaan kan si waliin ture Abaaboo Yoseefi gama ogummaa kaameraadhaan Dabalaa Tooresaati. Hanga qophii keenya torbee haaraadhaan walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammannaa nagaan tura.